السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن قبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا channel FM تكنولوجي دا نجين ربي أكا جرتن تي سنها قويتشا الرأس فيديو تكاني سيني قبل فيديو دا فيديو انتونغا أكما أمان دورا فيديو هدو إرسيني فرادة لغا توري واي كونكشن خينيا يخي واي فاي خينيا تي والقبتا يجو لغا قبجمتوتا هردفتوتا واي فاي تي والقبتا أوغو جنو akkaataatti waayifaayi keenya namni hatee yookiin haak godhee itti hin fayyadamne yookiin hayyama keenyaan alatti akka namni cabsee itti fayyadamuu hin dandeenye irraa ittifnu san wajji ilaalaga yookiin akkaataatti namni waayifaayi keenya hayyama keenyaan ala itti hin fayyadamne akkamitti goonaa kan jiru wajji ilaalaga kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamugaa waayifaayiin keenya hedduu ummanni hedduun jechuudha warri waayifaayi qabu hedduu wanni rakkatuun appilikeeshinoota adda addaatiin cabsanii manuma isaanii jala fa'aa yookaan mana duuba fa'aa ta'anii fayyadaman jechuudha. Warroonni xiqqoo waa lallaalanii nuti har'a furmaata tokko qabannee isinii dhufnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Warra akkanatti rakkate hundaaf jechuudha. Kanaas keessa seennee walii ibsina waan ta'eef asumaan kallattiin bakka irraa dalagaa qabnutti haa yaanu. Asumaan waayifaayi keenya gajjabeessina achi booda waayifaayi keenya kilik gizee goone achi booda maana jiru tarka jiru kana kajalaa kana kilik goona sana booda gizee kana nu fide asumaan bakka kanatti jechuudha itti galchina jechuudha gizee paaswordii fi waan si gaafatu itti galchiteetu booda eega kanatti itti galchinee nuuf fide booda kabajamtoota hordoftoota keenya bakka tana bakki hojii ilaallu jechuudha. Asumaan karaa neetwoork kajoo kana gizee kilik goone akkana nuuf fide akkuma agartan kanatti jechuudha. Achi booda W laan kajoo kana kilik gizee goone akkana nuuf fide akkuma agartan kanatti W laanii keessaan ammoo WPS kajoo kana kilik goone kabajamtoota hordoftoota keenya WPS kunoo asitti bakki daangeessu jechuudha warra waayifaayi keenya cabsu jechuudha. By the way bakka tanatti waniin isinii ibsuu barbaadu jechuudha. Namoonni hedduun jechuun yookiin ijoolleen hedduun waayifaayi namaa kan cabsaniin appilikeeshinoota adda addaa fayyadamaniiti. Appilikeeshinoota akka waayifaayi maap kajoo fa'aa waayifaayi analyzer waayifaayi password hedduu jira waayifaayi neetwoorkii jaba gariisi hedduu jira waanuma hundaafuu jechuudha. Kana fayyadamanii WPS keenya kun yoo on ta'ee jiraate waayifaayi keenya cabsuudhaaf isaaniif illee salphaadha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana akkamitti akka isaan hin fayyadamne hayyama keenyaan alatti godhuu dandeenya kajoo isin garsiisa. Asumaan WPS keessa gizee seente booda neetwoorkii keessaan W laan seentee W laanii keessaan ammoo WPS kajoo kana seenta jechuudha. Asuun gizee kana asii gizee kana dhufne duba gizee peejii kana as banne WPS mode kajoo kana jechuudha akkuma namoonni agartan jeetiin abdii qaba. WPS mode jaa kana akkamitti block goona yookiin cufna yookiin off goona laawu kan jiru isin garsiisa jechuudha. Asumaan push button bakka jiru kana kilik gizee goone akkana agartan pin itti galchitee WPS kee fayyadamuu dandeessa akkasuma disable gootee akka namni tokko waayifaayi kee WPS fayyadamee yookiin appilikeeshinoota adda addaa fayyadamee haakiin goone yookiin itti cabsanii ittiin fayyadamne godhuu dandeessa jechuudha. Asumaan akkam goona pin yoo goone paaswordii itti galchinee lakkoofsa itti galchinee waa jajjaa waan ta'eef asumaan disable firaa goona kabajamtoota hordoftoota keenya ni eenyaan nu deebisu akkuma agartan deebise jechuudha. Cufame jechuudha walii akkuma agartan jechuudha. WPS disable yookiin off taanaan abbaan fedhe waayifaayi keessan osoo isin hayyameen kanniniif yookiin hin hayyamaniif cabsee itti fayyadamuu fi akkasuma push buttonii tana akkuma iskiriinaa irraa agartan kana jechuudha. Isii kana kilik godhanii abbaan fedhe waayifaayi keessan
itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne jechuudha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu baay'ee abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana obboleeyyan keessan kan akka kiyyaa fi keessanitti rakkachaa turan waayifaayi isaanii dura namoonni biraa duraa fayyadamuudhaan biizii ta'uudhaan warri rakkachaa turaniif akkuma keessanitti laayik godhuudhaan isaaniif dabarsaa isiniin jenna. Akkasuma chaanaala kana sabskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadaa nuti viidiyoolee kanneen akkanaatii fi kanneen kanarra miidhagaa isin fayyadan jennee abdannu babbareedoo hedduu isinii qabannee dhufna jennee abdii qabna nutiisi. Kanaaf chaanaala kana sabskiraayib godhaa, viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.